Harka fuune kabajamtoota maatii Biriij Miidiyaa. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Nagaan kabajamee darbuu ayyaana irreechatiin wal qabatee qophii gabaabaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Irreechi mallattoo nageenyaa, dhiifamaa fi araarati. Uummanni Oromoo uummata nagaa jaalatu, obbolummaaf bakka kennuu fi aadaan isaas duudhaa nagaa leellisuun kan guutamedha. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetti nagaan kabajamee xumuramuun isaas dhugaa kana mirkaneessee jira. Irreechi akkuma duudhaa isaa nagaa kan tiksu, araara kan cimsuu fi obbolummaa kan jabeessu ta'uu sirna kabaja ayyaana irreechaa barana kabajame irratti qabatamaan mirkaneessuun danda'ameera. Kun immoo qaamota irreecha irratti ilaalcha faallaa ta'e qabaniif deebii quubsaa akka ta'u amanamaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Sirnoota darban keessatti mootummaan irreecha ija kamiin ilaala? Warri biraa hoo? Kana jechuun warra Oromoo ta'een alatti keessumaayyuu warri faallaa Oromoo ta'an, warri Oromoo fi duudhaa isaatirratti tuffii qaban, irreecha irratti ilaalchi isaan qaban ilaalcha namatti hin tolle. Oromoo fi irreecha gargar baasanii ilaaluun ulfaataadha. Maaliif yoo jettan Oromoon hammataadha, jaalataadha, kabajaadha. Kanaafuu irreechis kanuma kan cimsuudha. Oromoon tokkummaan lagaaf tulluutti bahee hooyyaa maree hoo jechaa maree hoo dhuftee naannoftee dhuftee yaa birraa nuu deebitee yaa birraa ifatti baanee jirraa galata kee yaa Rabbii kan ifaan nu geesse kan kanaan nu geesse kan wallu agarsiiste jedhee waaqasaaf uumaasaaf kan galata galchuudha. Egaa irreecha sirnoota darban keessatti mootummaan ija kamiin laala? Warri Oromoo fi duudhaa Oromoof tuffii qaban immoo irreecha akkamitti ilaalaa turan? Yoo jenne waan baay'ee kaasuun ni danda'ama. Asirratti waggoota muraasa duubatti deebi'uun waan muraasa yaadachuun barbaachisaadha. Waggoota muraasan dura akka ammaa osoo hin taane namoota muraasatu irreecha kabajuuf Oromiyaa iddoolee garaagaraa irraa gara Bishooftutti imalaa ture. Yeroo sanatti lakkoofsi imaltootaa baay'ee waan hin turreef dhiibbaan mootummaa irraa dhufu baay'ee hin turre. Waggoota muraasa keessatti lakkoofsi imaltootaa baay'ee dabalaa dhufe. Sana booda ijji mootummaas irreecha irra qubachuu eegale. Oromiyaa bahaa hanga dhihaa, kaabaa hanga kibbaatti Oromoon walitti dhufuun irreecha kabajuu jalqabe. Irreechi bakka hordoftoonni waaqeffannaa uumaa isaanii itti faarsanii fi itti galateeffatan qofa osoo hin taane iddoo guddaa fi mallattoo diddaa ta'e. Kun immoo mootummaa irratti shakkii fi sodaa guddaa uumee waan tureef mootummaanis ittisuu dadhabee hoogganuuf yaalaa ture. Irreechi guddachuu itti fufee waggaa waggaan ayyaana eegamu ta'aa dhufe. Irreechi mootummaaf qormaata ta'ee waan itti fufeef mootummaan ittisuus ta'ee too'achuu waan dadhabeef rasaasa fi gaazii imimmaan nama boochisu qilleensa fi lafa irratti fayyadamuun facaasuuf murteesse. Kunis taasifamee agarre. Egaa irreechi kanaa fi wantoota kana fakkaatan hunda keessa darbee har'a gahee jira. Har'as namoonni irreecha irratti ilaalcha faallaa ta'e agarsiisan hin jiran jechuu keenyaa miti. Hinuma jiru. Kun osoo jiruu irreechi ammas garuu guddachaa adeemuusaa bifa addaan mul'achuusaa itti fufee jira. Horri Finfinnees iddoo isaa kan ganamaatti deebi'ee wal argaan Oromoos iddoo guguddoo lamatti ta'eera. Innis hora Finfinnee fi hora Arsadeeti. Amma guyyaa irreechaa qofa osoo hin taane waggaa waggaan torbeen irreechaas kabajamaa jira. Kuni akkasumaan kan dhufee miti. Tokkummaan jiraannan waan hunda gochuu akka dandeenyu irreechi dhugumaan irree keenya ta'us nuuf mirkaneessee jira. Irreecha baranaa irratti Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoonni biyyattii biroos haala ho'aa ta'een irratti hirmaataniiru. Kun immoo Oromoo fi aadaan isaa akkuma maqaa isaa hammataa fi hirmaachisaa akka ta'e qabatamaan ibsee jira. Kun egaa karaa fuulduraattis cimee akka itti fufu
sirriitti irratti hojjechuun hojii manaa keenyaa hundaati. Egaa irreechi Harsadee fi Hora Finfinneetti guyyoottan darban kabajamee darbus Oromiyaa malkaawwan garaagaraa irratti hanga waqtiin birraa goolabamutti kan itti fufu ta'uun beekamaadha. Kunis irreecha nagaa fi jaalalaa akka nuuf ta'u hawwina. Kan baranaan nu gahe kan bara gireen nu haa ga'u. Jiraannee wal yaa agarru jennaa galatoomaa. Gurraacha gannaa baanee booqa birraanoo kalchi.